dhugumatti har'a ganama sa'aatii 5 keessa naannaa Gullalleen ture. Boqoteera kan jedhu nu dhagee amanuu hin dandeenye. Hospitaala Phaawulos akka inni dhagee fiigeen dhagee. So gaafa naqu akkuma jedhamedha. Hiriyoonni isaa achi jiru hundumtuu walitti nam'anii bu'aa jiru. So baay'ee ulfaata, baay'ee cimaa. Nun jalqaba irratti gara dhimma kootti gaafa galu nun har'a sa'aatii 5 booda dhageenye. Namoonni baay'een sa'aatii 5 sa'aatii 6 booda dhageenye. Dhannee gaafa gaafannu garuu kaleessa galgala sa'aatii 5 keessa ajjeefamee gara hospitaala Phaawulositti kan inni geeffamee halkan sa'aatii 7 akka ta'e nutti himanii. Eessammoo ture jennaan hamma sa'aatii 2tti hiriyoota isaa wajjin akka inni turee fi sa'aatii 2 booda namni bilbilee gara hoteelaatti akka inni waamee fi akka inni achi dhaqeen dhaga'e. So duubatti deebiin hiriyoota isaa gaafadhe jechuudha. Hiriyoota isaa gaafadhu walitti bu'iinsa qabaa sooraanii jedhee gaafannaan keessattuu Firaa'ol Riyaasaadha danuunfaa jiru. Iyyee namoonni hin beekamne bilbilanii doorsisaa turanii si ajjeesna naan jedhanii jedhee ijoollee hiriyoota isaatti bilbilee himachaa tureedhani. Kanaaf immoo kanattiin jedhee nan abbaa isaan beeku namni garuu naa bilbilee na doorsisaa jedhee ofii isaatti himachuu isaan dhagee. Kan inni jiraatu immoo naannaa Jamoodha. Jamoo iddoon itti ajjeefame sun hoteelicha maqaa isaa beektu. Achi keessatti du'ee argame. Akkamitti du'ee jennee gaafannaan immoo galgala sa'aatii 2tti hoteela deemee erga jedhamee booda deebisamee immoo itoo dhanna isaa dhiqatu mucucaatee kufee waan jedhuu fi justification akkasii kennaniiru jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Dargaggeessa wal deemaa kaameraa kadhatee meeshaa kadhatee waan danda'u hojjetee jireenya isaa sirreeffachuudhaaf walii gadi fiigu. Bifa kanaan ajjeesuun faayidaa isaa hin beeku. Akkamitti du'e kan jedhu seerri qoratee bira haa ga'u. Garuu baay'ee nama gaddisiisa. Tokkoffaa edda halkan sa'aatii 5tti, sa'aatii 6tti, sa'aatii 7tti isaa ta'u edda boqotee taanaan amma sa'aatii kanaatti hamma har'a guyyaa tursuun maaliif barbaachise? I don't know. Eessarraa akka jalqabamu bitaa namatti gala. Hiriyoonni martuu namni hammeenya soora haasa'us hin jiru. Isaan uffata walharkaa fuudhanii inni tokko tumsee jireenyaan hin beekan jaakana. Keessattuu buraayyuu jiraachaa ture. Achi booda gara Jamoo kan hin deeme. Kanaaf mucaan isaa wajjin namni tokko turtee itti jedhanii mucaan durbaa tokkos isheen to'annoo seeraa jala jirti. Odeeffannoo dhageenye namoonni baay'een gaara guyyaa guutuu achiin ture waan ta'eef waan beektu nutti himii kan jedhu feesbuukiidhaan namoonni hedduun naa barreessitaniitu waan hin beeku waan hin isin dhossuun qabu. Hoteelli sun qorannoodhaaf dhiyaachuu qaba. Hunda caalaa immoo an kanan jedhu iddoo kamuu kan jirtan poolisiis kan taatan abbaa alangaa, abbootii seeraa, qaamota seeraa kamiyyuu nun wabii tokkoyyuu hin qabu. Dhugaa mucaa kanaa garuu ogummaa keessanii, dandeettii keessanii uummata kanaaf hin quuqamna kan jettan nutumna hin qabnu. Waan dandeessan godhaati adaraa keessan. Adaraa keessan mucaa kanaaf wabii dhaabadhaati. Dhugaa kana baasaa. Ogummaa dandeessanii namni dhuunfaanis waan beektan hundumaan wanti haasa'amaa jiru baay'eedha. Wanti dhaga'amaa jiru danuudha. Finfinnee keessa jiraachuuf wabii tokkoyyuu hin qabnu. Kanaaf maal goona? Akkama godhamu? Jechuun namni
waggaa 23 gadda waggaa 24 hin guunne kun namni waan danda'uun uffata walirraa ergifatee waan danda'uun aartii Oromoo isaa ibiddatee kana keessa dhaabbatee hojjetu kun haala kanaan ajjeefamee hin du'e jedhamee har'a ganamumaan gaafa dhageenyu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee cimas. Haati mucaan kun guddatan jijjiirama jettee eegduu har'a dargaggeessa waggaa 24 hin guunne reeffa simachuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee laphee namaa cabsa. Kanaafi waa'ee Oromoo kan quuqamtan ummata kanaaf kan gadditan ummanni kun miidhameera kan jettan miidhamuu isaa yeroo dhageessan kan lapheen keessan na'u kan garaan keessan raafamu iddoo kamuu kan jirtan dhimma kana irratti mari'adhaatii furmaata tokko kenna. Malee akkasumatti torbee tokkoof piroofaayil piikcharii jijjiirannee boonyee maal gochuuni homaa tokko furmaata kenna. Isin irratti hojjechuu dandeessu. Waan ta'e gochuu dandeessu. Haala kanaan nama wala deemaa akkasii dukkana keessatti lubbuu namaa baasuun dukkana fayyadamanii baay'ee garaa nama nyaata. Kanaaf jaan kun taalantii qabaa, kennaa qabaa, dandeettii qabaa, hin barreessa, hin yaada, hin dadhabaa. Isaa yoo nama karaa mana akka barbaadate jiraatu miti baay'isee. Dukkanumaan. Kanaaf adaraa keessan irratti hojjedhaati namoonni humna qabdan, namoonni jabina qabdan, namoonni dhuunfaan waan ta'e gochuu danda'u. Dhimma kanarratti wal mari'adhaati keessattuu Oromoonni walitti adeemaati. Hoteela kanas qoradhaati. Du'a kanaa wajjin wal qabatee waan jiru hundasaa ifatti baasuuf yaala. Kana booda lubbuun isaan deebi'aa miti. Abbaan ajjeesetu barameeyyuu gammachuu guddaa kenna jechuu miti. Lubbuun isaa beera waan ta'eef isa deebisuun hin danda'amu. Kanaaf ani kanan isiniin jedha. Hunda caalaa immoo akkuma kana ce'ee dukkana fayyadamtanii lubbuu namaa kan baastan dukkana da'oo godhattanii ola deemaa kan nyaattan yeroo hundumaa gadda gammachuun Oromoo isiniif gadda kan ta'e jiraachuun Oromoo isiniif du'a kan ta'e dukkana kan fayyadamtan dukkanaan lubbuu namaa kan baastan har'a imimmaan dargaggeessi buraayyuu gafarsaatti asfaaltii gidduu taa'ee boo'e sun imimmaan har'a hiriyoonni isaa dhangalaasan sun gaddi lapheen isaanii akka sanatti cabee sun mana keessan aseenu kana qofaan jedhu. Baay'ee nama gaddisiistu. Baay'ee nama gaddisiisa. Namni kamuu wabii hin qabu biyya kana keessa. Asfaaltii gidduu taa'ee boo'ee har'a. Homaa gochuu hin dandeenye saaxinii binnee baanariin barreeffamee gaggeeffame. Kanaaf homaa gochuu hin danda'amu amananii fudhachuudha. Ani jechootaan dubbadhus na jalaa badeeraa. Obboloonni har'a qarshii walitti buustanii artistii homaa hin qabne kana qarshii kan